daawwattoota OMN oduu ijootiin isinitti himaan Faayizaaliyas. Torbaan lama asitti godinaalee Wallaggaa afran keessatti bifa qindaa'aa ta'een waraanni mootummaa manneen jiraattota gubaa fi namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himane. Duula shanee yeroo xumuraatiif balleessuu joon murni aangorra jiru waraana guddaa garasitti bobbaasee jiraachuu kan himan jiraattonni lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti waraanni qindaa'aan gaggeeffamaa jiraachuu ibsanii jiru. Lixa Oromiyaatti waraana mootummaa Itoophiyaatiin cinatti loltoonni Eertiraalleen bobbaafamanii jiraachuu haleellaan xiyyaaraa fi diroonis irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuu ajajni olaanaa Abaa Waboo tibbana ibsuun isaa ni yaadatama. Ijoo keenyatti aanuun hidhamtoota siyaasaa hidhatti hafaniisisuuf qabsoon uummataa cimuu qabaa jee gurmuun gargaartota Koongireesii Federaalaa Oromoo waliigala addunyaa Jawaar Mohammad Obbo Baqqalaa Garbaa Dajanee Xaafaa fi kanneen biroo hidhaa irraa hiikamuun uummata Oromootiifis ta'e maatiif gammachuu ta'uu kan ibse gurmuun deeggartoota kaafaa kuni gaggeessitoonni siyaasaa kunneen hiikamuun bu'aa qabsoo uummataa fi dhiibbaa mootummoota alaatiin ta'uu amanna. Hidhamtoonni siyaasaa hundi akka hiikamaniifis qabsoon uummatichaa cimee itti fufuu qabaa jee murni biyya bulchuu siyaasaa rakkisha dhiisuun biyyattii waraanaa fi beela keessaa baasuuf akka hojjetu mariin qaama bilisa ta'een akka hoogganamu fi gareelee qabsoo hidhannoo keessa jiran hammate Itoophiyaatti akka ta'amuuf gaafatee jira. Ijoo keenya gama birootiin gaazexeessaan OBN Seifuu Gurmuu erga maatii biraa qabamee hidhamee ji'a tokko guutuus hanga ammaa mana murtiitti akka hin dhiyaatinee fi maatiin isaa haala rakkisaa keessa jiraachuu odeeffannee jirra. Seifuun aanaa Boosatitti hidhamee jira. OBN hanga ammaa waan gaazexeessaa kanaa waan jee tokkollee hin qabu. Gaazexeessaa OMN kan ture Abdul Salaam Hassanis magaalaa Bishaan Gurraachaatti qabamee erga hidhamee ji'a lama lakkoofsisus hanga yoonaa murtii haqaa dhabuun hidhaatti argama. Komandii poostiin loltummaa Tigraay mootummaa naannoo Affaar akeekkachiise humni addaa naannoo Affaar ergamaa Abiy Ahmadiin galmaan ga'uuf yaalii Tigraay weeraruu taasisee jira kan jedhu ibsi komandii poostii loltummaa Tigraay kun mootummaan naannichaa gocha kanarraa akka of qusatu ibsa baaseen akeekkachiisee jira. Akka ibsi komandii poostii loltummaa Tigraay kun jedhutti humni addaa Affaar daangaa qaxxaamure Tigraay bakka Milaazaat jedhamutti sanbata dabree weerara Tigraay irratti banan miidhaa geessisee jira. Ijoo teenya xumuraatiin pirezidaantiin Maalii duraanii du'aan addunyaa kanarraa boqotanii bara 2013 irraa jalqabuun hanga 2020tti waggaa 7 Maalii bulchaa kan turan namni umrii 76 kun bara 2020 keessa aangoo irraa humnaan kaafamanii turan. Du'a isaatiif sababni adda bahee beekamuu baatus wiixata ganama mana isaanii kan magaalaa Baamakotti argamutti lubbuun dabruu maatiin Ajaansi France Pressiif mirkaneessanii jiru. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun ijoon sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduutinaa oduu teenyatan idilee keessatti istiidiyoo teenyatan hoornarraa galgala kan isiniif dabru ta'a. Hangama kiyyaan nagaatti.